Andi mo. Salam ala. Waalaikumsalam. Akkam Fahimta? jirtu? Akkam na jirtu? Barda. Kuno mana yaalaa deeme achi ture alhamdulillah. Kan ijaarsi kana Ija koollee amma tokko yaalamee jira. Kanaafaa kunoo jette uffadhu jedhanii aga iji keessi qorutti naan jedhanii dawaa tokko tokkotti naa godhanii kana naa kennan jechuudha. Kanan uffadhee dhufe jechuudha. Aduu keessa deemaa dhufe. Kanaan aamin aamin akkasitti gaa viidiyoo waraabaa akkasitti hordoftoota keenya jechuudha. Dheengaddaa asii yeroo na deemu ijoolleetti dabarsee hin dadhabeera jedhee ijoolleetti dabarsee akkan deeme ni beektu. Yeroo nama dhufu namni illee mana jiru faffaca'anii jiru. Ani qofaa magee taa'eetan dubbataa ture jechuudha. Egaa uuma hundaafiyyuu inshaallah maalirra akka geenye immoo nu hordoftu nu faana ta'anis niin jedha. Walumaa galattuu wantoota dubbataa ture irratti ilma namaa irratti badii yaaduu sirrii miti. Ilma namaatti hamaa yaaduu sirrii miti. Isa hamaa namatti yaadu immoo yaa Rabbi narraa deebisi. Yaa Rabbi na injifachiisi. Yaa Rabbi narraa qabi jennee Rabbii kadhanna malee harka keenyaan badii ilma namaa irratti hojjennee boru fuuldura Rabbii qofaa keenya waan dhaabbannuuf galaa malee tarii qullaa waan dhaabbannuuf har'a yoo dandeenye Rabbirra araarama namaa kadhannee ofii keenyaafis kadhannee galaa guduunfannee jechuudha. Boru galaa keenya qabannee fuuldura Rabbi akka dhaabbannu gaaddisa arshi akka dhaabbannu barbaanna jechuudha nuti. Kanaaf harki keenya hamaa namatti yaaduu hin danda'u. Amma jechuudha jara kana jechuudha yoon qabee hidhuuf ta'e malee yoon hidheefaa malee itti jabaadhee garaa rukutuu hin danda'u. Maaliif jarris lubbuu qabu waan ta'eef lubbuun irra akkatti lubbuun lubbuudha. Kan namiidhaa jiru immoo harka namaati siiriidha jinnoota. Kanaafu Rabbiin nu kadhadhaa isiniin jennaa. Egaa akkuma beektan kun amma Suleeman namni mana jiru jedheen dubbataa ture asii dhufee kun amma na dubbiseera jechuudha. Amma walumaa yaada keenya itti fufna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Jumaa Mubaarak baga guyyaa kabajamaa fi guyyaa jaallatamaa guyyaa jamaatiin isin ga'e isiniin jedha. Egaan bakka jirtan maratti nagaa koo isa kabajaa fi jaalalaa isinitti dhaammadheeraa. Warri fagoo jirtanis warri dhiyoo jirtanis bakkuma jirtan marattu nageenyi koo isin haa dhaqqabuun isiniin jedha. Egaan isinirraa badeen ture. Egaa akkuma beekamu dheengadda erga Yusuf wajjin gara manaatti kan deebinu taane Abdallaa fuudhee fidee manaan ga'ee asitti jechuudha wallaansootti hin qabaa oolee jechuudha halkan fidee mana galchee asitti jechuudha fidee ummatatti kenneen asitti ijoolleetti kenneetan ofii kooti jechuudha. Iji kunillee boqonnaa na dhorkee akkasuma qorrillee gaaratti baay'ee waan na miidheef jecha boqonnaan godhaa ture xiqqoo ishee. Kanaafan isinirraa badee asumaan immoo dhufee kun ammas isinitti deebi'eera isiniin jedha. Akkasumas immoo hordoftoonni keenya yaadni isaan yeroo hundumaa nuu kennan akkamitti Faayoon ajjeestanuu akkamitti Abdallaan ajjeestanuu yaadni jiru yeroo hundumaa kanaa jechuudha. Amma yoo ilaalla jechuudha waa'ee dubbii keenyaa kanaan jechuudha hordoftoota keenya yaada keessan hundumaa dubbisaan ture komentii irratti illee waan baay'ee dubbataa turtan. Akkasuma dubbiin jinnootaan wallaansoo qabuu fi nama ta'een wallaansoo qabu walqixa miti. Nuti jinnootaan kan wallaansoo qabaa jiru nama waliinii miti. Abdallaan dheengaddaa asitti maal jedhaa ture? Nama afurtu nafaan lolaa jiraa jedhe. Inni tokko garuu nama afurtu isa bira jira. Namni afur isa bira jiru sun immoo jinnoota. Jarri sun jinnoota. Humna jinnii tokko immoo nama meeqaan akka madaalamu ilaali. Jinnoonni tokko hagam akka jabaattu. Nama afurtu isa faana lolaa ture isa wajjin nama shan. Nuti jara wajjin yeroo hundumaa wallaansoo qabaa jirra jechuudha. Kana namni beeku hin jiru. Kana Rabbi qofatu beeka adda baasee jechuudha. Halkanis ta'ee guyyaa. Deebi'ee immoo isinii Faayoo ajjeesaa Abdallaa ajjeesaa nuun jedhaa jirtu. Dubbiin miidhamaatii fi gatiin lubbuu fi dubbiin miidhama wal miidhuu walqixa miti. Lubbuuni lubbuudha. Harka Rabbiitiin oomishama. Lubbuu Rabbitu oomisha. Nama miti. Miidhaa garuu namatu namarraa hin geessisa. Namni yookaan miidhaa sana immoo ofirraa deebisuu danda'a. Akkuma beekamu nama si miidhayyuu hin miidhinii tolattoolii jedha amantiin keenya. Nama amantii hin qabne nun godhina. Nuti amantii qabna. Amantii keenyaan deemna. Amantii keenyaan ajajamna. Mee Faayoo ajjeesaa Abdallaa ajjeesaa gaafa jettanu sammuun keessan barnoota akkamii qaba? Sammuun keessan barnoota akkamii qaba? Yookaan immoo seenaa Islaamaa kaleessa akkamitti dubbisaa turtan? Seenaa Islaamaa barattaniittu fakkeenyaaf jechuudha Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irraa jiraatu gaafa lola Huud gaafa lola Badrii gaafa jechuudha injifannoo isaanii argamsiisanii kaan waraana sahaabota isaanii wajjin gaafa waraanni xumuramee jedhu booji'amoota warra booji'aman jechuudha diinarraa
himmiidhina booji'amtoota himmiidhina jedhanii lallaban ergamaan rabbii maaliif kana jedhan jarroo diina jarroo seefii qabatanii isaan ajjeesuuf dhufanii jara ajjeesuuf dhufanii erga booji'amanii maaliif himmiidhinaan dararinaa jedhan erga isaan akkas jedhanii sahabonni maal jedhan akkas jedhanii walii labsan jechuudha yaa ergamaan rabbi akkas jedhan yeroo ammaa kana booji'amtoota himmiidhina warra harka keessan keessa jiru hin dararina jedhanii ergamaan rabbii dhaamaniiru dhaamsa isaanii haa fudhannu jedhanii waliif dabarsan kana jechuun osoo namni nama miidhuuf dhufu osoo namni nama miidhuuf deemu namatti tola ooluutu jira amantiin islaamaa daandiin isaa bal'aadha bitaattis mirgattis akkasuma immoo amantiin islaamaa maal jedha man qatala nafsi attaa man qatala kullu nafsi jedha namni lubbuu tokko ajjeese akka waan lubbuu uumamtee jirtu hunda ajjeeseeti jedha man hayaata nafsi attaa man hayaata kullu nafsi namni lubbuu tokko jiraachise akka waan lubbuu hunda jiraachiseeti jedha amma abalu ajjeesi gaafa jettan har'allee tole nu ajajjan ni ajjeesna ajaja keessan fudhanne boritti gaafatamaan eenyu lubbuu namaa balleessinee kaanee jannata ni qajeellaa lubbuu namaa balleessinee kaanee jannata rabbirra barbaannaa moo tarii jara jallate kanas arshada kallaa innee rabbi si haa qajeelchu rabbi araarama siif godhu jennee haga dandeenyu dawaatti barbaannee isaan fayyisnaa akkasumas immoo abdallaan daa'imman qaba abdallaa amma yoo kan ajjeesnu ta'e abdallaan daa'ima lama qaba mubaarakii fi naanii jechuudha liinaarraa kan argate daa'ima sanarraa yoo ajjeesnu boru daa'ima sana eenyutu bakka bu'a eenyutu itti waamama abdallaatu itti waamama yoo isheen rakkatte eenyutu waamama abbaan qabduu jedhama rakkoo ishee bor eenyutu fura mi akkamitti yaaduu dandeenya akkamitti yaada sammuun keenya akkamitti isaan ajjeesna jettaniitu yaaddu daa'imman kana dhiisee yoo inni kan du'u ta'e daa'imman kana nutu guddisamoo nama biraati isaan guddisamoo tarii daa'imman kun wallaalummaa isaaniitiin abbaa isaanii dhabaan jiranii garaa hin nyaatu nama dhukkubsu daa'imni gaafa of bare abbaa koo eenyutu ajjeese jedha bara akkasii waan akkasii goonaan abaluufaan ajjeesanii abaluufaanii jedhanii yoo himaniif boru maqaan keenya daa'ima sana biratti akkam ta'a maqaan keenya fokkisaa ta'a jechuudha daa'imman sun akkasumatti garaatti nu qabattee boru gumaa kan kaffaladha jetti yoo nuti lafarra hin jiraanne illee daa'imman keenyatti darbuu dandeessi daa'imman keenya walitti dabaree dararaa kana walirraan ga'uu dandeessi kanarra hoo yoo rabbitti amannee haga dandeenyu rabbiin kadhannee isaan kana rabbiin isaan haa qajeelchu dawaa isaanitti barbaanna du'aa isaaniif goona akka isaan karaa qajeelumaa qabatan goona jennee yoo isaaniif kadhannee rabbirraa araarama ajjeesuu dhiisne jechuudha lubbuu balleessuu dhiisne jechuudha namni tokko biyya lafaarraa gaafa deemu gaafa jechuudha jireenyi isaa lafarraa dhumate kophaa isaatti gara fuula rabbii kan deemu kophaa isaatti gara dukkana qabriitti kan deemu gaafa sana eenyutu wabii isaaf ta'a nama lubbuu namaa balleesse kanaaf hordoftoonni har'a jechuudha biyyoota adda addaa ta'anii abalu ajjeesa abalu lubbuu baasaa jedhan kuni akkamitti wabii ta'uu danda'u nama du'ee boolla seeneef wabii ta'uu danda'u salaata isaaniirraa ni kennuufi soomana isaaniirraa ni kennuufi zakaa isaaniirraa ni kennuufi hin danda'an namni waan ofii isaatiif hojjete fudhatee deema kanaaf qaba harkaan qabnu keessatti iyyuu jara kana jechuudha bismillah jennee maqaa rabbiitiin hiixannee haga dandeenye isaan ofirraa cunqursaa haga dandeenye isaan ofirraa dhiibaadhu haraarama immoo dudduuba isaanii rabbi isaaniif kadhan yoo rabbi isaan fayyisee jedhamoo hunduma isaanii bakka namaatti deebi'anii akka jarri jiraatan siiriirraa bilisa ba'anii akka jarri jiraatan rabbirraa haraarama isaaniif kadhanna malee arra kaanee jechuudha akkuma laayyootitti lubbuu isaanii lubbuu faayyoo yoo balleessin yookaan lubbuu abdallaa yoo balleessin boru itti gaafatamaan nuuf hin jiru eenyutu lubbuu keenyaaf immoo itti gaafatamaa ta'a eenyutu boru kellaa dhaabbatee lubbuu keenya nuuf dabarsa lubbuu namaa balleessine harka keenya keessatti haraama dalagnee akkamitti rabbirra waa kajeella boroo fuuldura rabbi qophaa keenya deemna isa jedhutti yaaduu qabna jechuudha nama ajjeesuu qofaaf jajjaruu osoo hin taane namni kun lubbuu qaba yoo namni nu miidhe yoo namni ammas immoo quraan wassinna bisinni wal'ayna bil'ayni wal'uzun bil'uzun jedha yoo ilkaan cabe ilkaan cabsuu yoo gurri duude gurra duuchuu yoo gurri murame gurra muruu yoo iji jaame ija jaamsuudha akka amantii islaamaatti kan nuti beennu nuti warra amantii islaamaa qabudha amantii bal'aa fi amantii guddaa amantii qulqulluu kanaafu rabbirra kan barbaannu
nama kamiifuu jallataa yoo arginu yaa rabbi abaluu kanaaf araarami yaa rabbi abaluu kana qajeelchi jenneetu du'aa isaaf goona malee hamaatti yaadnu jechuudha. Yoo nu miidhe immoo haga dandeenye ofirraa deebisuu sanuu namatti miidhayuu tola ooliifii jedha malee amantiin keenya miidhin jedhu rukutiin jedhu ajjeesin jedhu qalin jedhu. Kanaan jechuudha rabbirra guyyaa jumaa kana fayyini rabbirra waan nuuf barbaadaa du'aa nuuf godhaa jechuudha. Akkuma beekamu leengaddaa ani mana yaalaa waan andi moo alaikum salaam akkam jirtu akkam na jirtu kuno mana yaalaa deeme achi ture alhamdulillah kan ijaarsi kana ija koollee amma tokko yaalamee jira kanaafaa kun hojjettu uffadhu jedhanii aga iji keessi poorutti naan jedhanii dawaa tokko tokkotti naa godhanii kana naa kennan jechuudha kanan uffadhee dhufe jechuudha aduu keessa deemaa dhufe kanaan aamin aamin akkasitti gaa viidiyoo waraabaa akkasitti hordoftoota keenya jechuudha dheengaddaa asii yeroo na deemu ijoolleetti dabarsee dadhabeera jedhee ijoolleetti dabarsee akkan deeme ni beektu yeroo nama dhufu namni illee mana jiru faffaca'anii jiru ani qofaa makiyee taa'etan dubbataa ture jechuudha egaa uuma hundaafiyyuu inshaallah maalirra akka geenye immoo nu hordoftu nu faana ta'an isiniin jedha walumaa galattuu wantoota dubbataa ture irratti ilma namaa irratti badii yaaduu sirrii miti ilma namaatti hamaa yaaduu sirrii miti isa hamaa namatti yaadu immoo yaa rabbi narraa deebisi yaa rabbi na injifachiisi yaa rabbi narraa qabi jennee rabbiin kadhanna malee harka keenyaan badii ilma namaa irratti hojjennee boru fuuldura rabbii qofaa keenya waan dhaabbannuuf galaa malee tarii qullaa waan dhaabbannuuf har'a yoo dandeenye rabbirra araarama namaa kadhannee ofii keenyaafis kadhannee galaa guduunfannee jechuudha boru galaa keenya qabannee fuuldura rabbi akka dhaabbannu gaaddisa arshii akka dhaabbannu barbaanna jechuudha nuti. Kanaaf harki keenya hama namatti yaaduu hin danda'u amma jechuudha jara kana jechuudha yoon qabee hidhuuf ta'e malee yoon hidheefaa malee itti jabaadhee garaa rukutuu hin danda'u maaliif jarris lubbuu qabu waan ta'eef lubbuun hin rakkatte lubbuun lubbuudha kan namiidhaa jiru immoo harka namaati siiriidha jinnoota kanaafu rabbiin nu kadhadhaa isiniin jennaa egaa akkuma beektan kun amma Suleeman namni mana jiru jedhee dubbataa ture asii dhufee kun amma na dubbiseera jechuudha. Amma walumaa yaada keenyatti fufnamee maalirra geessan Suleeman? Maalirra geenna maali beektaa akkuma nu kennitee kuttee galgala san baay'ee ma waltaa galaa bullee ijibbaannee waan goonu dhabnee yaattan dhiiga guutuun harkaa dhuge borsa keessa kan isheen faawwan hin jirettiin illee akkasuma hin jiran hin jedhe borsa gayyaafne itti agarsiifne yoo fatta miqaa tokko keessa immoo hin agarre nuti dhiiga bakka kaa'ame fatta hin haqamne itti gabbaafne naaneen ni beeka inni anin argaa isin agartee hin jedhe hayyee jennee fuudhi jenneen yoo itti nu fuudhi jenneen shiita biraa nutti kenneetiin yoo nuti shiitan keessa ilaalu inni dhuge saaba dhiiga lukkuu yoo jedhamsa. Dhiiga dhuge? Hojjetaan? Dhiiga kiisa lamatti inni gatanii ka borsa keeriyaa keessa fi borsa liinaa keessa illee hin dhuge. Akkasitti dhiiga dhugeenna numaa kan duraarra humna addaa kana godhatee nu fixe aboo liinaa ciniinnoon keeriyaa ciniinnoon. Akkasitti waltaa galaadha inni akkasitti Yuusufitti dawwalaa jedheeni keeriyaan fa'aa dawwalte akkasitti hidhaati awwaalaadhaan jedhe hanga anasii intala tana waan godhe an dhufuuti hidhaan jedhe humna keenya ol ta'ennaan akkasitti nama kaa hidhee kuno liina illeen kaleessa viidiyoo kaleessa irratti agartee na fakkaata Yuusuf bira dhayte achitti faayoo bira dhayte jechuudha. Bas anumaaf keeriyaa qofatu jira mana beektaa